Adabate kharazaba ulay suf kharazaba Yar sadamne as gubbata taw jirra male jaalanneeti miti khako baka banatana jilba ko ton fanne bullu khagal galige nyallu توبت يو تنجراتن Hartakka zinaan hojjedhu an irri natti hin bu'u irri mana godhu. Amma soddoma amata furtamaa gizettee nama rabsita dhalaatii tokko dhalaa gurguddoon as gubbaa jirtu anumaa fi muniira haadha faate. ውዴ ልተኝ ነው نمني قرتي هرتي دامي هاجي فمهري في النيس rakkinna sheekotiin dubartoota irraa qabdu maalin mee viidiyoo kana dhageeffannee walitti adeemu. ሰበር መረጃ ተሰምቷል። በመጨረሻም ለ24 ዓመታት ነግሶ የቆየው የበሺር አልአሳድ መንግስት ተገርስሷል። ያፊ ሲ ጊዜ ወልት ፍንጋ ጂንሲያም ዋኒ የሮ ጎርሰን ዋን ኢትናፈን ፈካታ ጀደ ኦሮሞንኮ namni tokko yeroo gorfamu namni tokko yeroo waa tokko jedhamuuni waan sanaaf dallane arrabsuu sun ta'in maayini rakkini narra jiru jedhee of baree rakkina isaa furuu qaba. Amma nu wanti nu miidiyaa irratti argaa jirru dhugaa rabbii amma baay'ee waan nama gaddisiisu. Miimii amma jarre akka jarretti sheekota arrabsaa jiran akka jarre sheekotatti ilaalaa jiran miimii waliin alaallu. sadamne as gubbata taw jirra male jaalanneeti miti khako baka banatana jilba ko ton fanne bullu khagal galige nyallu bo sikiro akka nama qiyaaman boruti taatu maghribni ge nyallu bunas nu gaysinuti jaalanneeti miti arra guyyaa keenya guutame du'ayte nya qeebadame hordoftoota keenya warra tiktok gubbaa jirtan isin sagalee nu taha ala nu galcha gaaf tokko isiniif dawaa qabna sagalee nu taha bakka Firii wallahi sagalee nu taha sagalee nu ta'a waraabaa firii harmalloota laal iyyaaloo teenya akka gartee nuti artistoota nee rumne artistoonni warra azaabaati janii isaanii artistoota nu jibbisiise jarri kun jaraa miti artistoonni warra azaabaati warra hudduu harree afuufan gaafa qiyama janii artistoota akka nuti jibbinu nu godhan tokko jaa as deebinee akka nuti iyyaaloo teenya hin jaalanne iyyaaloon hin salaanne barakaan qabduu maarreen qabduu midireeshuun qabduu nama quraan hin qabne nama salaata hin qabne itti nee rumina maallaqa keessanitti hin qallinaa jedhan nu jibbisiisan. Haya nuti adabannee isaan kunis qabamanii jiranii yennee firraa qalbii takkatti dinnee tattaa'u jirra. As deebi'anii dulloota hin heerumne ajuuza bineensa heerumna moo jinnii gaa godaayaaf na heerumna nuti isaanitti heerumna. Maal jechuun min maalati no? Keessa qal'aala. Hiriyaan teenya akka dhugotti isaanuma barjaa. Isaan hiriyaan teenya. Isaan hiriyaan teenya. Ijoolleen xixiqqishoo sila irraa isaan gartee irraa nu gorsa sun ta'e nyaamte ba'e. Ta'e nyaamte. Ati amma dhageeffadhu raqama ishee kana warra wallaahi siifin kan keessa wallaahi wabillahi kun hoo keessaanis kan itti bilbilii sheeka sunnaa rasuulaati afur fakkada afur fuudhanii isintu himee takka qabdaa sigaltee ani sunnaa naguuti naarrabsu jirta takka ani qaxxidhaan sheek jamaal alii bilbila yaa habibi. Oroota warri asirra jirtan hariinuu sagalee ta'a fi warri tiktookii irraa sagalee naa ta'a jedhaa jirti bakka abbaa manaa dhabne abbaa manaa dhabne. Arfaffaa ta'ee sheekichatti heerumuyyuu barbaacha natti fakkaata salkii isaa siifan kenna jedhaa jirti. An kana irratti waa tokko haasa'uun barbaadu garuu sheekicha akka jaarretti haasaa jiran gara booddeetti isinitti agarsiisa. adabate kharazaba ulay suf kharazaba azugairo kharazaba akkiyoro kharazaba fozita kharajannata sumayya kharajannata isarata kharajannata Asiyaayyee kara jannata. Kanarratti waa tokko hojjechuun hin danda'amu. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Namni tokko kan jannataati kan azaabaati jechuun hin danda'amu. Kan jedhaman namni 10 jiru. Miti sahaabota keessaa. Jara Usmaan ibn Affaan, Abdurrahmaan ibn Awf, Zubayr ibn Awwaam jara akkasii yoo ta'e haa ta'u jarri al tokko misikiriin kennameeraafi. Jara kanaaf jara kan akkamitti nama akka keenyaatiin as kan azaabaati kan jannataatti haasa'uu dandeenya. Dhugaa rabbicha al tokko tiktookii irratti wanti deemu kun waan baay'ee nama dhibudha. Waan baay'ee nama dhibudha. Hin danda'amu bakka kaatee nama tokkoon kan jannataatti jechuun dandeessu. Kan azaabaati akka hin jenne hin beektu. Dhuma isaa isatti beektaati. Ati namni kan azaabaati jettu sun bishaan shinii tokkoon jannata galuu ni danda'a. Hin beektu ati waa'ee rabbii. Waan inni keessoodhaas hojjetu immoo hin beektu. Kan azaabaatiin jedhinaa kun dhorkaadha bareechis simnadhaan. Rakkinna sheekotiin dubartoota irraa qabdu maalin mee viidiyoo kana dhageeffannee walitti adeemu. dubartii otoo heerumne ama soddomte ama diidamtees diidamii shantees soddom jirtu dulloota ayyaguddoo tigalee dulloota addaa. Hayyee viidiyoo kana akkuma dhageeffattan jechuudha. Dubartoonni waggaa 20, 25, 30 dulloota jedhanii
Sababbiin nu arrabsaniif maalidha? Hoggaa 20 miti 25 miti yoo feene 40 yoo teenne yoo badii hin dalagin wannummaa sheekota galche maal. Sijammar tokkoffaa wanti jiru maalidha? Ilmi namaa hundisaa qadaraa irra deema. Waan rabbi namaa katabe irra deema. Alama viidiyoo kana waraabutti jechuun waan rabbiin ganama naa katabe saniin hojjechuutti. Sababa waan rabbiin naa katabe san aan irra deemaa jiruuf dirqama dulloota jedhamee arrabsamuu qabaan. Yoo namni nuti beeka hayyoota jennee wordofnu akkana nuun jedhe ka dubartii akkanatti qeessu ta'e wallaa lammaa irraa eenna maal irraa eenna wallaa. Sheekotiin gariin as ba'anii dubartii qabeenya qabdu hin fuudhin. Kun immoo dubartii beekumsa qabdu hin fuudhin. Dubartiin sadarkaa Islaamaa keessatti sadarkaa isiin qabdu wallaaltaniiti moo maaliif sadarkaa dubartii maaliif akkana gaditti qeessan karaa? Wallaahi laazimna ajaa'ibaa barana. Akkamitti isin hordofna jettanii warri beekamtii qabdan kun akkuma feetan dubartoota irratti wanti arraba dhedheerattaniif maali? Hayyoota yoo taatan isin kabajna isin jaalannaa isin hordofna. Kuni jechuun wanti haasa'amu hin jiru. Sheekotaa fi jara gidduu gati ta'ennan nu jedhu galuun barbaannu. Wanti jiru garuu gaaddii kana waan nama rakkisu miti. Keessattuu Muhammad ijoollee jara akkasiitiif miti kana haasa'ame wanti kun. Ijoollee keessattuu tiktookii irra ta'anii kan baay'ee kana amalli jara achi ba'ee jira. Jaraaf haasa'ame malee jara akkas niqaaba keewwatanii karaa nagaatiin deemaa jiran itti bu'uudhaaf natti hin fakkaatu haasaan isaanii. Azaffaa shaaroo lamii, ulee shaaroo lamii, keessa namaan beektu hormii. Azaffaa shaaroo lamii. Dirribii! Dirribii! Kommee! Kommee maalo? Naaqamni kan. Wala kana nan dadda tun jedhuun torban lama lafa kaayee taa'e. Naaqa beekte. Maaree maal? Samana keessaa immoo eenyu keessi hojjeta gara? Maal dirribe gaafan si fuudhee yoo mirgaan citee yoo bitaan citee tokkoon si hodha tokkoon dhattanaa jettee. Gaafa sa'aatiin jaaga'u misaa itti qoqqooqee fasee ollatti iyyite. Italaattis samana keeyyaattis hin danda'u. Nachure immoo nachure amma kan. Anatu cime. Amma kana sammaatu mana siyaa tokko isaare. Nan daddaare mana samana keessaa isaare. Nan daddaare. Kokka bachi. Asaa dhiisi kokka. Kokka bindee. Matu kan. Musaa dugda sii kuteera. Dhugaa rabbi waan jarri kun baay'ee na tamacha'u tiktookii irratti yeroo Footoo ka'uudhaa jennaan jawwaalina duraa jigge. Qilleensa jissa bar. Arbadheen gada fiddi uffata kana wallaa. Mul'ataan jiru edaa wallahi waan mul'atu wayyoo jaayira maa. Ajaa dhagaa ammalli kan kun. Mala saree rabbinatti jedhu. Tuma qabeenya guddaa qabaadheen tuna agarsiisa yoo jechuudha. Abadhu fedhu. Ay kaalfatu ati. Namni akkasii kun bakka fataa jiraadha bakka jiruu ofii keessatti dhoksaan beeku waa tokkoon beeku akkasitti jiraachuudha jiraanna. Amanuu jara kana amanneetu maciisaa jirraa qoy. Amanneetu maciisaa jirraa amma halkan mana amanii kana amanneetu maciisnaa amma biyyuma keenya keessatti. Nu eeguu jennee amannee ciisnaa kan nu eegullee rabbuma haa ta'u malee sababni jara. Nuti akka Oromootitti ofii wal xiqqeessuu, wal tuffachuuf, wal ajjeessuu malee waan diinni nu keessa taa'ee nurratti hojjechuu jiru argaa hin jirru. Namoota sadis ni fidee dhufe. Veroonikaa Adaanee, Teediyyoo fi gurbaa kana. Veroonikaa Adaanee fi Teediyyoo ni beektan weellistoota. Teediyyoon tana dura sirba wayii irratti hooggantoota Finfinnee keessaa Oromoo akka xiqqeesse adda Adaanech Abeebee irraa eegalee akka xarraabse ni yaadattan jedheet ni yaada. Warra amma ifa bilisa bahee gocha faannoo morma nama muruu deeggaraa jiran keessaa isaan tokko ifa bahanii karaa muuziqaatiin ibsachuutti jiranii duula kakka'umsa faannootiif gochuutti jiranii jechuudha. Kanaafuu mootummaan biyya keessa jiru uummata Oromoo hidhuu fi ajjeesuu malee warroota gocha akkanaa kanarratti hirmaatan xiyyeeffannoo itti kennuutti hin jiru. Maaliif ta'e kun? Ittaan sun gurbaan kana nagartanii ani Wallagga keessatti dhaladhee kan guddadhe faannoon amma iddoo biraatii dhufee sin ajjeesu nutu afaan Oromoo akka si caala beekaa si jaalan dubbataa si keessa teenyee si ajjeesna faannoon Gondarii Goojjamii dhufee sin ajjeesu faannoo Oromiyaa keessa jiru si ajjeesa. Amma koo dhugaa rabbicha biyyi keenya natsaannatii biyya qabdu keessaa si tokkodha. Maaliif beekuu ergasii waan tokko waan qabsoo tokko baasuu barbaadanii as keessa teessanii baastan mangistiin hudha kee qabeessi galcha
Amma garuu akka barbaadan bakka dhugaa rabbicha. Kun immoo namni akka setti quufu godhaa jira. Akka bareechee isa tuffatu godhaa jira. Kanaaf amma rakkinichi. ውዴ ልተኝ ነው? ምን እያረግሽ ነው? ምን እያረግሽ ነው? ቦታሽን? እሺ እኔ ጣፋጭ ቢስሚላ ብለሽላታል ቦታውን የሚሚ? እሺ እኔ ወድ ላልብስሽ? እሺ እኔ ጣፋጭ ደህና ደሪልኝ። እሺ ውዴ ይኸው አለበስኩሽ ውዴ። ማንዬ ውዴ እንቅልፍሽ መጣሽ? እንቅልፍ ወስደሻል? ደህና ደሪልኝ። እሺ ውዴ። እሺ ደህና ደሪልኝ። ደህና ደሪ ውዴ። እሺ እኔ ጣፋጭ ጆሊን akkasii isin hin marartu dhugaa rabbisaa. Bishmillaa jettii lafaa xaatte. Abbaan akkasitti guddisuu qaba yeroo guddisu. Abbaan akkasitti guddisuu qaba. Waa harii barsiisaa guddisuu qaba. Malee inni sa'aatii 24 televezyiinii ilaalchistu waa tokko siin fayyadu waa tokkitti. ጊዜ ወልት ፍንጋ ጂንሲ ያም ቶታ አራቲሚ ሜ በጋ ገመቴን ወለማኑቃ ሜ መካን ከዩኒቨርሲቲ ጀልከ መካን ከያደም ብዲ ሱፊን ያማ አና ሜታ ረዳል ደገመቹ አይሰራ ይፈምተ በላጣው ደደር በጋላተና ኦኬ ጀቺ ጂሲ ጀው ወራይ ይፈምታ ታቲፍ ካካን ነው ወይቴ ጃፊ ሲ ጊዜ ጀቻ ነው ጉት ከመታ ጃፊ ሲ ጊዜ ወልት ፍንጋ ጂንሲ ያም ጊዜ ካና ጉቱሳ jinsi wala kalo amma janis ko wanif den jechefden debite sinis jechefden de isan laman kana tini basa adde bas nun de berkas okay aye interview khanya no jede de vaye galato ya rabbi ala kamiti barata mi achi gaami amma silu mamu prankichi soba akkate senta agarsiisu caammaa isaa wanti inni uffate caammaa isaatiif uffata salala surree salala isa kan eebbifamaa ture isa ofitti baasee mucaatti kennee pirankii hojjete malee barataa miti. Soddoma amata 40 gizeetti nu arrabsa dhalaatii tokko dhalaa gurguddoo as gubbaa jirtu anumaa fi muniira haadha faate warroom haga nama qubaallaa kaamuu tokko si galtee nama birootii miti ati nu tuquu feete nuti suntuu nu ashee harka keenya wallaahi laazim suntuu nu nama keenya shee keenya nutu sirraa qaanfannaa silaanaa biroo taatee ani raggannaa رجعتوا نودي بديتها إجت يا بول تطوينه الموت يا خيس هذه والله أنت تلتشي أنا وار تو هنا رمت أما تفرطم تيتا كبرة تيسينس الموت تيس أنت لهران هو تلتي عشان أنا رمت والله ما نقول تطق أنت لا مجا فرطمي تاتيك تو كرافان بنت نجي إيه هاي والله رباقي يا بر نما تقخا أنا ما في هذا فاتت في منيرة تقخا نسرع قرص ما سيني بك نم جانقول عائشة على لدون جت عائشة ربي تو رسول خلق كيف بردو ربي كجيل شيفي نودك تي عائشة على لدوغا عائشة على ممتاز أنا لا لنا قرو عائشة شيء وجد درجو ممتاز تانيو بلاي سقيك درجو ممتاز تانيو لا لنا رانا لا لنا كان تانيو قرو عائشة وجد نفتي عائشة أنا مسجلت تيار بتنوجي كذا نديزا عائشة أنا مسجلت يور نفتي فينا نسيت أنا مسجلت نعرفتي ديرتي كتو دابم تورانا بكلام أولي دوجن ديرتي ما سجلي متي أما ديدة مي سجلت تونا ما فوزون جرتو ديرتي دابم تاني كرتا وبري تاني أنا تطو كين تيجي ساشارو خافا خديجة سن خافا خديجة فاسن إسي كراجر تفارق المون تطيورا ناتا gara kamiin deemaa jirra dhiisaa rakkii dhiisaa gorfamaa rakkii jarri gorfamtan dhiisaa deddeebisinaa nama guddatti nama kitaaba qareetti deebisinaa yoo wanti sun isinitti hin fakkaanne calluma jechuu wayya oorotaa akkasii wayyu dhugaa rabbii calluma jechuu wayyu wanti tokko wanta akkasii dhufe bakka yoo hasaabicha sanatti hin tasmaamaane dhiisuudhuma wayya bakka achumatti malee akkasii deebi'anii akkasiin sheekii akkas jechuun oorotaa amma gara kamiin deemaa jirras nimi bareechaa laala haadha jennamus haadhaa kun ammas maal godhaa jira nimi bareechaa laala maal godhaa jira gurbaan kun
adaraa rabbii nutti himaa. Warri isinii gale nutti himaa. Warri isinii gale nutti himaa. Warri isinii gale nutti himaa. Nu waan jennu wallaalee viidiyoocha giseen argaan waman jedhu wallaaleen maalan jedhame meeshii maalan jedha. Jara keenya laalaa bakka. Jara keenya laalaa waan biraa keessa galaniiru. Abdiin kutatiini jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsa. Abdiin kutat Aneenyuudha. Aneenyuudha. Barsaa Caalaa Lakki. Barsaa Tulluu Lakki. Addeetara deebii yaalaa. Barsiistuun Seenee Maa sagalee ga'u. Barsaa Gaarumaa Abdiin itti dirma barsiisa maanni. Argachuun dandeessanii kun maal gaafatu. Abshaal achuma rafi barsiisaa faana. Qallee akkasii barsiisaa wajjin qal'aduun hin ta'a. Nuukuu ergasii gisee barannu akka nutti baranne nutu beeka. Karaa irra deeman irra hin deemnu. Akkas gorra karaa biraatiin karaa achiitiin deemna. Karaa barsiisan irra deemu irra hin deemnu. Qallee akkasii jalqabdanii isinis maal barsiisaa jirtu uummata qoyaa amma. በር መረጃ ተሰምቷል። በመጨረሻም ለ24 ዓመታት ነግሶ የቆየው የበሺር አልአሳድ መንግስት ተገርስሷል። ላለፉት ሳምንታትም አማጽያኑ ከፍተኛ የተባለ እንቅስቃሴን ሲያደርጉ ቆይተው ከ10 ቀናት ውስጥ ባነሰ ደማስቆን ተቆጣጥረው በሺር አልአሳድም አገር ለቀው እንዲሄዱ ማድረጋቸው ተረጋግጧል። ታዲያ ሶሪያ ላለፉት 54 ዓመታትም በአሳድ ቤተሰቦች ስትተዳደር ነበር። ከ2000 ቀደም ብሎ የበሺር አልአሳድ አባት የሆኑት ሀፊዝ አልአሳድ ሀገሪቷን ሲያሽከረክሩ ነበረ። አሁን ደግሞ ልጃቸው ለ24 ዓመት ሲያሽከረክራት የነበረችው ሶሪያ ፈንግላ ጥላዋለች። በሺር አልአሳድም ሀገሪቷን ለቀው ወደ ራሽያ እንደሄዱ በጭምጭምታ ደረጃ እየተነገረ ይገኛል። ነገር ግን የአሳድ መንግስት መውደቁ ተረጋግጧል። በሺር አልአሳድ namni jedhamu kun nama rakkina baay'ee guddaa qabudha. Keessattuu uummata musliimaa irratti rakkina baay'ee kan fidedha. Waan isin dhibu keessaa Gaadaafii kan ajjeesisiise Gaadaafii beektu miti. Gaadaafii beektu jedhee naman Gaadaafii kan ajjeesisiise isa jedhama. Bashir al-Assad jedhama. Silkii isaa xalafee jara weestarniitti kenne. Namicha kanatu isa ajjeesisiise. Ilaalaa kaala namichi kun tonkolii baay'ee qaba. Amma du'eerayyuu jedhama jara gizee biyyattii kana keessaa ba'ee gara Ruusiyaa deemu karaa irratti rukutamee ajjeefameera jedhamaa jirayyuu. Kanaafuu namichi kun baga ka'ee biyyattiinis baga bilisoomte. Rabbiinis waggaa 20 booda jaraaf awwaatee jira. Bilisoomanii jiru amma. Sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti